Tole maamila keenya bakka nagaan gara hospitaala keenyaa dhufte maal si gargaaru mee amma? Galatoomadha na dhukkubeeta nan dhufe yaalamuu barbaadeen. Mee akkam si godha mallattoo isaa natti himi mee? Dugda kiyya kana dhagaraa fudhatee bakka lamatti na kuta garaa kiyya immoo albeedhaan fuudhee na cicciree na kukkutee na waadda waan isaa walii wallaale. Eenyuun na albee fi dhagaraadhaa si cicciru ognaa inni si cicciru immoo ati dhaabattee ta'idhaa irra kuttu ofirraa yookiin hin iyyitu. Lakkii dooktar dhukkubichuma malee nama biraa miti bar. Durumaayyuu dhukkubicha hin jettu reekooda waan biraa cinaa qabdee haasoftu. Mallattoon biraa maaltu sirratti mul'ate maal si gochaa jira? Al tokko immoo morma kiyya kana biraa jalqaba ichi jalqabee gara garaatitti gadi bu'a garaa bira gad darbee gara lukaatitti gad darba yeroo san immoo na dhiittachiisa. Waan hundumaafuu hojiin kee maalidha mee? Hojiin kiyya horii qaluudha qeeraa keessan hojjedha. Dhukkubni keetis qaluu waan ta'eef waanuma hundaafiyyuu qoricha 2-3 si ajaja. Tokkoffaa irratti albee 5 kiloogiraamii 3 ulfaatu si ajajeera. Lammaffaa irratti immoo dhakaraa ittiin qottoo maxarabii fi qottoo isa guddaa sanirraa kan hafe dajinoo fi qartuu fudhadhuu deemi. Saniin booda si dhiisa. Isaan kana dabareedha odoo midhaan hin nyaatin itti fudhadhuu itti liqimsi. Ani kanan jedhu. Ati kan jettu maal jedhamne? Biraazariin irra sagantaa manatti qabaa ture garuu akka dur fokkistuun irratti hin argamne jedhee bara. Ati sin argamtu jechuudha gaa. Maal jechuudha wanneeti? Tole maamila keenya baga nagaan gara hospitaala keenya nagaan dhuftee mee maal rakkatte maal si gargaaru? Na dhukkubeetaan gara hospitaala keessanii dhufe. Mee akkam si godhe mallattoo isaa natti himi tokko tokko? Duraan dursee gara bitaa kanarraa hin eegale. Bitaa kanarraa ispiidii isaa dabaluudhaan giraavitii isaa immoo gad na harkisuudhaan foorsii itti dabalee na dhiibe. Echi na dhiibee akselereeshinii dabalatee maasii hin jirre dugdarraa natti kaayee gad na dhiiba. Gara mataa kana immoo na Dhukkubni kee fiiziksii fakkaata mee itti dabale mallattoo biraa mee akkam si godha? mallattoon inni biraa immoo kalee mirgaa kanarraa ka'ee saffisa guddaadhaan akka peendulamiitti socho'ee kalee bitaa bira dhaqa. Echi ol dibeeti immoo humna guddaa fayyadamee force times acceleration fidee kinetic energy itti dabalee gara coggaarratti tolbaa coggaarraa bira darbee gara kalee kana seena. Gara kalee kana erga seene immoo gara marrimaanitti gadi bu'a. Echi ol baheeti immoo giraavitiidha lafatti kenna deebisa. Garuu hojiin kee maal inni mee natti himi? Ani barsiisaa fiiziksiiti. Waan hundaa fi laaboraatoorii si argina. Laaboraatoorii keetti irratti kan laallamtu kalee keetti irraa xixiqqoo ishii coggaarraa keetti irraa xixiqqoo ishii dugda keetti irraa xixiqqoo ishii mataa keetti irraa xixiqqoo ishii saampila xiqqoo fudhatamee laallamaatii rakkoon hin jiruuti si dhiisa. Naqaluudhaaf immoo maaliidhaaf? Maal jechuudha kun? Akkamittan kan hunda kennu? Tole barattoota barnoota keenya har'aa keessatti waa'ee lafaa ilaalla. Lafti marfamtuu kan eelee biddeenii fakkaatudha. Lafti diriirtuudha jechuudha. Kanarra darbee bakka bineeldonni biqiloonni fi bosonoonni hedduun itti argamanidha. Sanirraanis gaarreen tulluuwwan haroowwanii fi akkasumas pilaatowwan volkaanowwan kan irratti argamanidha. Sanirra darbee namni tonkolanyaa fi sharranyaa miqqanyaan kan irratti argamanidha. Cannaa maal taateeti maa kaasastat lafa si ga'u demoo moo rakkoo qabda? Hoo gaafii qabatte gaafadhu. Profeesar lafti diriirtuudha jettaniirtu. Sanirra dabartanii immoo akka eelee biddeenaa fakkaattettaniirtu. Biddeen irratti tolfachuu dandeenya? Moo mana keessanitti biddeen irratti tolfattan? Haa ta'u diriirtuu taate maaliidhaaf volkaanoo haroowwan gaarreen irratti argamuu danda'an? Kana dhimma kana mirkaneessuu hin dandeessanii? Akka barataatitti kan sirraa eegamu barataa taatee dhaggeeffachuudha cannaaloo akka barattoota kaanii kanarraa kan darbe afaan qinxaa hin jedhin. Maal jechuudha Profeesar ani isin hubanne? Faazuu koo yaada biizinasii tokkonnaa dhufe isin mariisisuu barbaade. Yaadichaan eessatti ol agartee si dhufe eessatti ol beektan? Asuma taa'ee osoo yaaduu naa dhufe asumatti. Yaa mikaa olaaseen hin mariisina maan rakkoo qabare kana dhiphatta min chaggaraallee eetaa abbaatu hin mariisina gadi baasi.